Kan waa'ee keenya hin beekne baay'een isaanii namni tokko yoo badii balleessee danqooroo ijoollee biyya Arabaa nuun jedhu. Amma jedhamne maal ta'an danqooroo jedhamne. Jechoonni kun sababa maaliitiin nuuf jedhame? Maaliif jechi kun nuun jedhamu ka'e? Maaliif arrabni dhagana ga'u shamarran biyya Arabaa gola madaamii keessatti hojjettuun irratti ga'e? Viidiyoo kana xumuraa dhaggeeffadhaatii irraa hubadhaa. Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafa jirutti waaqayyoof haa galatoomu nagaa fayyaa kootedha. Egaa ka viidiyoon har'a qabadhee dhufe viidiyoo addaati. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan subscribe gochuun gara mana keenyaa ol seenaa isiniin jenna. Warroonni immoo mana keenya kiyyaaf haarawaan ta'an na wajjin turtanii na jabeessitan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa ka viidiyoo har'aa keessatti akkuma beekamu waa'ee jaalalaatiin yookaan immoo jaalala kan ibsuun kan miidiyaa kana waliin gahee baxabbaxaa jiru Abirshii fi Ruttaadha. Hundi keenya ni beekna isaan garuu afaan Amaaraatiin hojjetu jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen teenya nama keenyas jabeechuu irra namoota akkasii warroota beekaman guddatu garuu kan ofii kanas odoo jabeeffatanii ijoollee akkasitti biyya keessa jabaatanii hojjetanis odoo jabeeffatanii jecha asumarraan shamarran keenya gola ormaa keessa jirru kan mana madaamii keessa jirru kan shintibeetii namaa dhidhu kan ajaja namaatiin bullu kan madaamiin nu ajajju yoo waan xiqqoo naxibii takka balleessine kan naxibiin dhibbi nu lolamu kan guddaan nu ifatu kan xiqqaan nu ifatu kan hundi nu ajajatu xiqqaa odoon jedhin guddaa odoon jedhin kan nu ajajatu kan fooqii 3 4 5 irra baanee hojjennu kan kifilii guyyaatti kifilii 20 ol qulqulleessinee oollu kan shintibeetii guyyaatti 15 ol dhinnee oollu 5 ol dhinnee shamarran kamiyyuu gola ormaa keessa jiraatanii shintibeetii 5 ol namni hin dhinneen jiru guyyaatti 5 gadi namni hin jiru. Gola madaamii keessa shintibeetii 5 oltu jira gola hunda keessa jechuudha. Yoo akkam nama shiggaa xiqqoo keessa jiru ta'een alatti mana madaamii shintibeetii 5 ol kifilii 10 oltu jira jechuudha. Kan ulisomne isa dhugaan reelii kan ta'e kan kanaa oliititu jira. Ijoolleen keenya osoo hin nyaatin akka dhaabbatanitti oollee kan qursii laaqana osoo nyaatin irbaata bakka tokkotti dhaabbataan nyaannutu baay'anna. Kanarraa kan ka'e dhumni keenya immoo gadadoo ta'a. Akkanatti hojjennee akkanatti xaarree akkanatti gubannee finnee maal ta'a? Dhumni keenya immoo gaafa asii galle gadadoo ta'a. Jireenya gadadoo keessa jiraan. Sababni nu kana keessa jiraannu maaliif beektu? Hubattanii warroonni aga ammaan hubanne warroonni kaleechan hubanne har'a garuu hubachuu qabdu. Hankalee darbe sanii barumsa godhachaa kan har'aa keechaniif immoo sirriitti hubachuu qabdu. Egaa kaamarree viidiyoo ani dubbachuu barbaade irrattis kaasuu barbaade irrattis yoo jechuudha. Akkuma argitan Ruttaa fi Abirash ijoollee jaalalaan ijoollee baay'ee tokko namatti tolu anallee natti tolu na gammachiisu haalli isaanii akkaataan isaanii viidiyoon isaanii viidiyoo qulqullina qabuu fi jaalalli isaanii jaalala hawwataa ta'e anillee yaa rabbi an akkanaa naa godhi anallee warroonni abbaa manaa qabdan akkanattan abbaa manaa kuwanis asii galee akkanattan jiraadha immoo warroonni ganaa heerumuu barbaadan immoo laayivii kana yaa rabbi akkan dabarsu naa godhi jettanii kan ilaaltanis jiraachuu dandeessu. Isaaniif immoo jaalalli isaanii kanumarra caalee haa cimuuf hin jedhaane akka mataa kootti garuu shintibeetii madaamii dhiqaa ajaja madaamiitiin bulaa ifannaa namaatiin bulaa xiqqaan si ajajachaa guddaan si ajajachaa gola ormaa keessa taa'aa kan maal jedhu nama fayyaa qabu nama hojjetee jiraatu nama of danda'ee jiraatu sixootaa si achi ergitaaf. Kan maal ta'u televizyiinii bittaaf isaan warra amma viidiyoon isaan hojjetanii gara yuutuubitti fe'an kunu namoonni yoo daawwatuuf isaanii hojiidha kanumatu hojiidha isaaniif isaan immoo biyyarratti kanaa ol jiraatu kanaa ol hojjetanii jiraatu kanaa ol jiirramaa jiru galuu ati immoo shintibeetii gandaa keessa dhaabbattee shintibeetii namaa dhiqaa asii achitti ergita
isaan maal rakkatarree argatan godhu. Aga yoomiti shintibeeti namaa dhiqu. Aga yoomiti nama fayyaa qabu gargaaru. Namni gargaaramu ni jira. Fakkeenyaaf kan hojjetachuu hin dandeenye, namoota gurguddaa, namoota ijaan qaaman guutuu hin taane, yeroo amma namoonni qaaman guutuu hin taane iyyuu hojjetatanii jiraachaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo tokko kan boontuun itti heerumte maqaa isaa xiqqoo irraafadhus qaamni isaa guutuu miti. Garuu namni sunuyyuu miidiyaa irra taa'een kadhadhu jedhee haqimii isaatiin lukaan danda'een deemu harkaan akkanatti deema. Inni sunuu hojjetatee jiraata malee miidiyaa irraa miti. Namoota akkasii sammaan gargaarre. Namoota karaarra taa'ee dhukkubna garagaraatiin qabamee makaraa argumaan gargaarre. Isaanii uffata garagaraa guyyaatti uffata 5 jijjiirratanii fataa jedhanii iddoo masnaanyaa deemanii mannaafashaa gaarii argachaa fataa jedhaniitti as mul'atan. Isaaniif birri erguutu sin dharraasise. Kanattu danqooroo ijoollee shamarran biyya Arabaa jedhan walitti qabanii nu arrabsan jechuudha. Sirriidha danqooroodha. Osoo kun yaade, osoo sammuu yaadu qabaanne namoota fayyaa qabu, namoota hojjetachaa jiru hin erginu. Saniinummoo yoo ergitanii maaliif akkaawuntii riilii akkaawuntii isaati irratti hin ergine? Akkaawuntii namaati irratti warroonni ergitanii immoo maallaqni oduu isa bira hin gahin maallaqni bira gahe jettanii dubbattu. Kana bichaan gareen hidhamee makiinaan bitamuu fi qophaa'aa jira birrii walitti guurramee. Garuu warroonni danqooroon kun waan akkasoo godhe immoo walitti qabamne shamarran biyya Arabaati jennee gaafa arrafamnu nutti dhaga'ama. Warroonni kaayyoodhaa jennee mataa keenya gadi qabanne sagalee keenya dhuffanne keessa darbaadhaan dhiimoo keenya dhuffanne hafuura keenya dhuffanne jireenya keenya jijjiiruuf warroonni hojjechaa jirru. Namoonni dudda keenya duuba jira warroonni kaayyoon qabne idimeetti waggaatti zim jedhanii gola ormaa keessatti waggaa 15 waggaa 16 waggaa 20 taa'an isaa wajjin lakkaawamuu qabnu nu. Warroonni boru kaayyoo boruutiif abdii boruutiif boru biyya kootti galeen abdii biyya kootii ta'a boru nama ta'a jennee warroonni mataa keenya gadi qabannee hojjennu warroota mataa hin qabne wajjin herreegamuus hin dandeenye. Bar kushiina gandaa zim jettee yoo hojjettu shintibeetii gandaa yoo hojjettu qorichoonni isaa shintibeetiin dhixxu keemikaalonni garagaraa qaama keenya keessa seena. Urgaan isaa kan urgaa'u jira, kan xiraa'u jira. Keemikaala foolii garagaraa qabuun mana gola ormaa keessa hojjenna jechuudha. Keemikaalli kun qaama keenya keessa seenee seelli qaama keenya akka nyaatu, akka fixu, funyaan keenya akka fayyaa dhabu, qoonqoon keenya kan duraan hin arganne har'a hargansuudhaan kan duraan funyaan keenya humaa tokko hin jenne har'a ganama meeqa keenyatu ganama yoo ribaa kaanu funyaan keenya nu nyaatee nu gubee nu haxxiffachiisee makaraa nu godha. Sababa maaliitiif? Sababa keemikaalli garagaraa fooliin garagaraa kan ittiin dhinnu kan ittiin hojjennu kun funyaan keenya keessa galaa ooluuf qoonqoo keenya keessa galaa ooluuf gola ormaa keessa keemikaala addaatitu jira. Gaafa asii galleetoo kufne gaafa asii galleetoo dhimamne namni abbaa kanaa nuun jedhee harka nu qabu hin jiru. Dhuguma siniin jedha shamarran biyya ormaa shamarran shintibeetii madaamidha dhiqxan hundi keessa nu dhaggeeffadhaa. Har'a yoo of taatan nama gargaaruu qabda yoo sirriitti adda baaftanii beektan malee asiis galtan naman taatan biyyarraa biyyuma rakkooftu. Saudiidhaa hin galtu Dubaay deemtu, Dubaayiidhaa hin galtu Kuwait deemtu, Kuwaitiidhaa hin galtu Joordaal deemtu, Joordaal hin galtu Kuwaatar deemtu. Biyyarraa biyya jijjiiruu malee faayidaa tokko hin qabda. Warroonni maal ta'e warroonni shintibeetii gandaa dhixxanii akkamitti akka maallaqa keechan qabatta warroonni hin beekne. Warroonni biyya keessa taa'anii fataa jedhan mana isaanii warqii fakkeechatanii uffata isaanii akka barbaadanitti uffata kwaalitii ta'e uffatanii zanaa jedhanii jiraatu. Nuti garuu uffata kwaalitii ta'e erga uffachuu dhiifne barri isaa tureera. Garuu maallaqa dhabneetii miti waan ittiin bitan. Eechatti uffanna.
kushina madaamii keessatti uffannaa, mana madaamii keessatti uffannaa. Madaamii sini eeyyamti yoo warra ala hojjetan ta'een alatti warri kontiraata hojjetan madaamiin koongu malee sarraatinyaan uffata kwaalitii ta'e uffattee mana ishii keessa akka hojjetu hin eeyyamtu. Garuu biyya hundan jedhan biyyi eeyyamamullee jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf kan akka Joordaan, kan akka Peeruutii, Dubaay jiraachuu danda'a hin beekan. Biyya ani keessa jiru kanan jechaadha. Saudi Arabiyaa uffata kwaalitii ta'e uffadheen akka barbaadetti hojjedha yoo jette namni si eeyyamu tokkollee hin jiru. Mataa kee gadi qabattee miskiina fakkaattee yoo hojjette qofadha kan si eeyyamamu. Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Akkasitti jireenya keenya jijjiirrachuu jecha nama ta'u jecha gola ormaa kana keessatti isaaba hidhaa nama lafa jalaatitti hidhameetitti hafuura keenya dhuffannee jiraachaa jirra. Akkanarra ta'ee maallaqa keenya abbuma afaan nutti tolee abbuma afaan isaa damma godhatee nutti haasa'e hundaaf yoo goone borummoo maallaqni sun garagaree akkana nu godhalaan. Cubbuun maallaqaa sin qaba shamarran keenya. Shamarran gola ormaa jirtan cubbuun maallaqaa sin qaba. Dhugumas sinin jedhaan oduu cubbuun maallaqaa sin hin qabin maallaqa maaliif akka baaftanii fi akkam akka gootan adda baasaa beekaa. Maallaqa keessan akkamitti akka hojjettanii qabachuu barbaadan adda baasaa beekaa. Har'arraa jammara qalbii keessan jijjiirradhaa. Nama biraa ta'a. Namni sinaa jibbu namni akka nu jibbu hin beekna. Namni shamarran biyya ormaa akka jibbu guutumaan guututti hundi keenya ni beekna. Maaliif gaafa maallaqa kee dhoggatte hin jibbamta. Garuu gaafa maallaqa kee kennite immoo hundatu si jaalata. Hundatu si jaalata. Fira baay'ee qabda. Gaafa maallaqa kee dhoggatte immoo fira xiqqishuu qabda. Kanaafi ofitti amanamummaa godhaa. Nama argitanii maallaqa keechan akkanan godhinaa. Nullee nu arrabsiisina. Warroonni maallaqa qabannaa wallaaltan nullee nu arrabsiisina. Ofii keechaniifis of ta'a jiraadhaa yookaan immoo dhiisaa. Inni fudhate cubbuun qabu. Inni kennameef cubbuun qabu jaalattee kenniteef. Jaalattee kenniteef. Inni giddiin naa kennedhe sirraa fudhanne. Garuu akkamitti akka qabattu beekuu qabda. Sinin jechuu jaaladha. Kabajamtootaaf daawwattoota keenya viidiyoo